Tana fi Jaafarelii Harargee bakka hin bu'an. Dandeetti dhalatanis bakka hin bu'an. Haa bakka bu'an garaa isaanii qofa bakka bu'an. Isaan biyya alaarraa bitamaniiti piipiin bilchiginnaan bittee biyya galchite. Uummata keenya sobuuf biyya galchite. Kanaaf uummanni keenya biyya keessa jiru, biyya alaa jiru sobamuu qabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana buleeyyan kiyyarraan tana wanni bakka tanarra dhiyaadheef sababa hangaasaati. Waa'ee hangaasaa irratti dhiyaadhe kan inni dhiyaadhe bakka kanatti. Hangaasaa namni jedhamu nama dhabe. Hangaasaa nama dhabe. Nama isa hogganuu dhabe. Hangaasaa nama dhabe akkana godhata. Farshoo dhugee saafedhe. Waan fedhe. Oromoon teenya tasammuu hin qabne, tabarnoota hin qabne. Qotee bulaan keenya waan inni jiru kana dhugaaseeti. Inni immoo farshoo dhugee achi ba'a. Kan sammuusaa beekee achi ba'uu miti. Saat akkallee hangaasaa nama dhabeen isiniin jaa. Namni keenya kan nama tahee namaaf rifatu akka hangaasaa bakka sanii baaftaniin isiniin jaan obboleeyyan keenya. Arrabsullee hin barbaadu Oromoo teenya wallaalaadha inni. Nama wallaalaadha. Nama wallaalaa itti himan malee hin arrabsanii. Hangaasallee hin arrabsu. Hangaasaa immoo akka achi baaftaniin isiniin jaa. Jaafarillee akkasumatti akkuma hangaasaatiin illee waan takka waan beekan hin qabanii uummata gowwaadha. Farshoo dhuganii achi ba'anii namni farshoo dhugee achi ba'u mirqaana saasanii malee waan takka illee hin beeku. Namni mirqaana gowwaadha waan akka haasawa. Islam mirqaanii karaa rabbiin nama oofee naan isaan karaa farshoo karaa nama keenya arrabsu Oromoo arrabsu achi deemanii isaan Oromoo miti gantuudha. Kanaafuu isaan kana nama kana irratti xiyyeeffatanii achi baaftanii isiniin jaa. Kanaan isin gaafadha galatooma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كبجمتوت جالتمتوت إلمان رومو الشماء شافير أمس سجنتام فيديو أتكو بيسيتي باي نافته يجرا أكا كوتيت باي جالتي باي سدين كسيفات باي سكبجا أكتيفيستي رو أما دين كسيفات دوكيسا أتي إساتوكو إرجاجر إمبودا تامسا توكو دبر فتشو بربادا تامسي أني دبر فدو أمتا غرتي في بي قبات البحني أسير رابوك بوك جلاني أوبيديوم بيتي مالك آن asirraa tarsaa'aa oolan kana keessattuu ka akka hangaatu keessattuu ka akka Mustafaa Jaarraa ka areeda qoreeshee ka fakkaatee asirraa alba'aa oolu kanarratti dhaamsa tokko qaba uummata Oromootiif qeerroo Oromiyaatiif dhaamsi ani qabu maali yoo jette uummanni kun naannoo itti dhalatan qaban bakka itti dhalatan qaban fireerraa dhalatan qaban firri isaanii wanti inni dalagaa jiru kun wanti isaan dalagaa jiran kun nu miidhaa jira takkiyyuu gartee Oromoo nurratti kakaasaa jira nama xiqqeessaa jirta jedhaniini nama isaanii kana kallattiidhaan dhaqanii gorsanii dhaabadhu nama gurguddaa irratti ololan oofin jechuudha dandahuu qaban firri namoota asirraa baqbaaqa jedhaa oolanii kanaa yoo kanan goone yoo danda'an nama sanirratti fakkeenyaaf hangaatuu fudhadhu hangaatuu irratti tarkaanfii fudhachuu Mustafaa Jaarraa irratti yoo danda'an tarkaanfii fudhachuu kuni dadhabame firri waan isaan dalagan kana jaalatanii yoo ka cal'isan taate xiqqeenna hayyoota Oromoo jarri xiqqeessaa jirtu kana bitamtuun Oromiyaa guutuu keessa waan jirtuuf bitamtoota Oromiyaa guutuu keessa jirtu kana hayyoota Oromoo irraa hin dhaabbannu yoo ka isaan jedhan taate firuma isaa irratti tarkaanfii fudhachuudha. Eenyu fudhata qeerroon Oromiyaa kan ollaa isaa jiru kan naannoo isaa jiru wal beeyna. Haala kanaan uummata kana yoo ufurraa cal'isiisan malee yoo hayyoota Oromoo irraa cal'isiisan malee haala amma irra jirru kanaan ummanni kun ummata agartee hayyoota ija Oromoo waan jaamsaa jiraniif osoo iji hayyoota Oromoo hin jaamne nuti jaamsuu qabna ka jedhu qeerroon Oromiyaa keessa jiru irratti dalagamuu qaba irratti akka dalagamu isinis kaka'umsa godhuu qabdan warroonni miidiyaa waan kanarratti akka haasoftan yaada koo dhiyeessuu barbaada. Eenyuun tarkaanfii kun irratti fudhatama ka jedhu ammoo qeerroo Oromiyaa kan ollaa isaa jiru hojiin isaa kun yoo isa gammachiise haa cal'isu. Yoo hojiin isaa kun isan gammachiisin tarkaanfii maatii isaa irratti fudhachuudha. Maatii isaa irratti fudhatanii agarsiisuudha qabnaa ka jedhu yaada qaba. Yookaan ammoo olola hayyoota Oromoo irraa dhaabuu qaba warri areeda qoree asirraa tatarsaa'aa oolamu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت العالم من نجاك سني نجاك يجد توقع
ደግሞ waa'ee sin hangaasaan ilma afran qallootidha hangaasaaniin harargeedha jetta hangaasaan yoomiyyuu harargee bakka hin bu'u yoomiyyuu ilma afran qalloo bakka hin bu'u hangaasaa jechuun nama jamaa caatii harargee keessaa bu'uu jedhee dhaqee harargeetti guddatee afaan harargee baree ani ilma afran qalloo jedhe sa'aatii 24 oromoo arrabsu sa'aatii 24 goota keenya gaggomsaa ooludha jechuudha. Saniif iyyuu hangaasaa yoomiyyuu harargee bakka hin bu'u yoomiyyuu ilma afran qalloo bakka hin bu'u ilma afran qalloo kan nuti beeknuuni ilma afran qalloo nama ilma oromoodhaaf jedhee haasa'u nama oromoodhaaf jedhee waa meeqa ta'udha malee afran qal'oochuun goota jee nama akka hangaasaa nama mataa malaaxaa tunqoliin mataa irraa fixe rifeensa irraa fixe kanaa miti ilma afran qalloo jechuudha. Saniif iyyuu yoomiyyuu hangaasaan bakka nuun bu'u ilma afran qalloo yoomiyyuu bakka hin bu'u duriitii waggaa lama guutuu wallaggaa hangaasaan qumaateedha. Hangaasaa jechuun qoshaashaadha. Hangaasaa malatti qomaaxaannaa gimaataa nuu. Hangaasaa macheen ilma afran qalloo yoomiyyuu bakka nuun bu'u jechuudha. Saniif iyyuu inni ilma mililiqidha. Ilma haadha jedha dhufedha malee inni abbaa isin qaba abbaan isaa harreedha. Nama utuu abbaan isaa Oromoo ta'e fincaan Oromoo irraa dhalatetti akka kana Oromoon arrabsu kun fincaan diqaalaatidha jechuudha. Kan Tigree irraa Amaara irraa ni dhufedha malee yoomiyyuu ilma afran qalloo bakka hin bu'u. Kadhattuudha kan harargee keessa jiraachuudhaaf jedheetu harargee keessa galee amma immoo sa'aatii 24 ilma afran qalloo jedhee Oromoo arrabsaa jirudha jechuudha. Saniif iyyuu yoomiyyuu hangaasaan bakka nuun bu'u sineen jedha galatoomaan sineen jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم تحتل الماء رمى بكم مدرتنا نجيني هي أني في جال الرامد ديسم براغو نمني دوغان أورمو تاتن دام سنقبا نمني دوغان أورمو تاتن قام جنتو تافي أورمو مخين يخسا ورا جنتو تي أكلالون قمنا نسنيف داما فكين يفكان غاس إبراهيم هدو جرا ورينا كسكيس نرى بيتن جيتي يادنا قدين بيتني ورينا كسكيس لالون قبدني أمس نمنخن أورمو Oromoo miti bas inni waan dogoggoreef jecha Oromoo miti maqaan Oromoo miti jedhamu itti moggaafamuun qabu. Namni tokko Oromoo inni dogoggores inni sun dogoggorus. Ka dogoggores beekaatu irraa karaa sirriitti deebisa. Karaa sirriitti nama kaa'u qabaachuu qaba. Dirqama namni Oromoo takka jechuudha. Yoo dogoggores yoo hin dogoggorinis beekaanis wallaalarraa fudhachuu wallaalaanis beekarraa fudhachuu qaba. Kanaafuu dhaamsa xiyya kanan isiniin jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Maqaan kiyya Shaami Sharafeen jedhama. Bakkiin jiraadhu biyya Oromoo biyya Arabaa kanaan jiraadha. Uummanni Oromoodha. Qabsoon dhugaadhaan bilisummaadhaaf shakki hin qabne qabsoo karaa nagayaa osoo hin taane qabsoo hidhannoo yookaan qabsoo warraa isaati jechaadha. Qabsoo kana keessatti shakkiin takkalleen akka hin jirre ammas ragaa guddaa qabna. Maaliif Itoophiyaa keessatti qabsoon karaa nagaatiin jamtu inuma taariika keessa waan takka galma geessee hin beekneef uummanni Oromoo waboo faana hiriiruu qaba hidhachuu qaba kun dhaamsa kooti.